Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqaa. Baay'een keessan hin beektu akkana dhukkubaatoo jiru. Viidiyoo biyya argitanii jirtu jechuudha. Ammas hojjaa duraa yookiin gaafa dabalootti beellaman qaba waan ta'eef adaraa keessan akka amantii keessanitti waaqayyo naaf kadhadhaa. Adaraa keessan obboloota biyya ormaa keessatti dhukkubsachuu baay'ee tokko. Kanaafuu adaraa keessan baay'ee na dhukkubaa jira waan ta'eef hafuura ol baafadhee gadi hin baafadhu. Deemullee dadhabeen jira waan ta'eef adaraa keessan akka amantii keessanitti waaqayyo naaf kadhadhaa. Ashamaa harka fuunee nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanalii koo hunduma keessanii nagaa jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedha. Deebi'ee dhufeen jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana dhugaa waaqayyoo baay'ee tokkoon gadde. Obboleettiin kun hojjetachuudhaaf biyya ormaa keessa kan jirtu dhukkubsattee amma immoo yaalamaa kan jirtudha jechaadha. Dhibee ishii baay'ee natti cimee jetti baay'ee natti cimee dhukkubsattee jedhanii golla ormaa ka boqonnaas namaan kennanii mana yaalaan ciisaa jira jetti. Opereeshin ma'aan dubbachuuf illee baay'ee ulfaata beektu. Dhugaa rabbii rakkoon kun waaqayyo si haa fayyisu jedhaanii waaqayyo akka fayyisu akkuma amantii keessanitti kadhata godhaa fi waaqayyo nagaadhaan hospitaala keessaa akka ishii baasu qaxaroo ishii fuuldura kana akka ishiin jettetti. Egaa fayyaas kan namaa kennu rabbiidha. Seexanni immoo nama qoruudhaaf immoo gara namaa dhufti. Waaqayyo immoo ka lubbuu ishii kana dabarsee akka homaa hin goone haati ishii obbolaan ishii firri ishii akkasuma ilmoo yoo qabaatte ilmoo ishii eegdi mica'oo kana abbaan manaa ishii eegaa biyya ormaa keessatti homaa akka ishiin hin taane adaraa waaqayyoon kadhadhaa fi kadhatumaani bukkee dhaabadhaa wanti gargaaru hin jiru waan ta'eef waaqayyo akka ishii fayyisu akkasuma gidduu galee nagaatti akka ishii baasu jedha nagaadhaan akka galtu. Biyya ormaa keessatti nama rakkisin dhugaa rabbii nama rakkisin nama keenya xiqqeeyyuu nama godhin biyya ormaa keessatti mataa dhumtuu fi kunillee nama dhukkubin ijoo akka isaanii kana miti isaan amma fakkeenya waama xiqqoo ishii yoo dhukkubsataniyyuu ammuma gadoodanii ammuma mana yaalatti kaatu nuyi garuu waa takka wanti isaan naan tokkollee hin jiru mataan dhukkube yoo jedhaniin kiniinii isaanii kana namatti kennuurraan kan hafe waan takka mana yaalaa si geessina si yaalchifna iyyuu jedhan yoo kaagamtee ta'e kun akkasittiin mana yaalaa nama geessiti. Mana yaalaa kana keessatti geessanii immoo qaxaroo sun ga'utti immoo hojii sana hojjisiisu boqodhurree hin jedhanii jarittiin baay'ee gara jabeettidha. Waaqayyo biyya ormaa keessatti isin hin rakkisin nagaadhaan isin haa galchu isiniin jedha. Mica'oo tanallee waaqayyo nagaadhaan ishee haa galchu nagaadhaan ishee haa baasu. Mana yaalaa ishii seentutti dursee waaqayyo gooftaanii dhugaa ergamaa isaa ishiidhaaf ergeetoo nagaadhaan lubbuu ishii foon ishii haa baasu dhugaa waaqayyoo. Jireenyi biyya ormaa tuni bu'aa bayii qabdi baay'ee dhiphina qabdi yaaddoo qabdi. Biyya ofiitti yoo dhukkubsatanis yoo dadhabaniin ciisuu bakka kunama gamte gadillee taa'u. Biyya ormaa keessatti garuu boqonnaan tokkollee hin jiru. Yoo dhukkubsattes hidhattee mataa kee hidhattee garaa kee hidhattee qooqa kee hidhattee waan ratteeti kan hojjettu. Kanaaf yoo waaqayyo nama gargaaree malee baay'ee ulfaatadha. Garuu yoo inni nama gargaare immoo hundumtuu isaaf salphaadha. Inni waan hunduma gochuu danda'a waan ta'eef fayyaa ishii akka bakkeetti deebisuuf waaqayyo nagaadhaan hospitaala sana keessaa akka baasu
lubbuu ishiirra omtuu wanti tokko akka hin geenye, foon ishiirra somtuu akka wanti tokko akka hin geenye, nagaadhaan akka baasu, akka gidduu galuu fi yaadaaf karoora seexanaa kana Waaqayyo gooftaan akka karaatti hambisu, boleettii tana Waaqayyo gooftaan lubbuu ishee akka baasu dhugaa Waaqayyoon kadhadhaa fi nam tokko kadhate Waaqayyo hin dhagaa, nama garaa qulqulluu fi laphee cabaadhaan kadhate Waaqayyo hin dhagaa fi na baay'ee tokko dhugaa natti dhagahame. Baay'ee tokko natti dhagahame. Uumayyuu rakkisiin dhugaa Rabbii biyya ormaa keessatti diina ofiiyyuu haa ta'u biyya ormaa keessatti matuma ijoollee keenya dhukkubsiisii Waaqayyo irraa eegu lafa isin jirtanitti isin haa eegu micootanallee Waaqayyo ishee haa fayyisu. Kadhatuma keessaniin bukkee dhaabadhaayii isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii. Waan goonuuf hin qabnu waan ta'eef fayyaa ishii qofaa akka bakkeetti deebisuuf lubbuu ishii kana akka homaan goone Waaqayyo lubbuu ishii kana harka isaa irra qabatee nagaadhaan akka ishii galchu, nagaadhaan akka ishii baase, nagaadhaan immoo akka ishii galchu adaraa keessan kadhata godhaa fi maal godhu ijoollee namni jaallatee miti baqa waanuma kamiyyoo ta'e namni jaallatee miti jaallatees miti. Carraadha wanti hundumtuu beektu carraan namaa kun takka gaarii taati takka immoo yartuu taati. Bakka waan baay'ee qaba, chaalenjii baay'ee qaba biyyi lafaa kuni. Keessaa biyyi ormaa kun chaalenjii baay'ee qaba, dhiphina baay'ee qaba. Inni kaanuu xiqqaate jedheeti immoo dhukkubaan ijoollee keenya qora. Waaqayyo lafa isin jirtanitti nagaatti isin haa eegu obboloota kiyyaa. Lafa isin jirtanitti Rabbiin keessan akkuma amantii keessanitti isin haa tiksu, tikfamaan isiniin jedha. Rakkoon tokko isinirra hin ga'ini. Omtuu isinirra hin ga'in, dhiphinni omtuu isinirra hin ga'in. Nagaatti ba'a, nagaatti galaayi. Waloota dhukkubsataniif immoo kadhatumaan bukkee dhaabadhaa. Waan gargaaruun hin jirullee nama kam gargaaruun nurra jira. Akkas jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma adaraa. Kadhata godhaa fi du'aayii godhaa fi akkuma amantii keessaniitti akkuma keessanii kana hojjetattee jijjiiruudhaaf ishiinis waan ta'eef maatii jijjiiruudhaaf waan ta'eef isiniin jedha laayik sheer gochuu hin dagatinaa galatooma.